Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belian barumsi tokko kanarra wal barsiisuu qabnu WhatsAppidhaan akkamitti namatti barreessinaa jecha wanti ergite odoo hin beeksifne maal akka namichatti ergite. Yani maal akka namichatti ergite hin beeku jecha namichi. Walumaan ilaalu. Maal akka namichatti ergite hin beeku jecha maal goona jennaan kiiboordii kana wayin mana barreeffama arabiitti jijjiirreeti maal barreessina jennaan bakka harka mirgaa tuqaa gadii tana harka ridhibeessinaa jechuu achi booda barreessaan jira jecha tuttuqaa lameen tana je'i mallattoo gaafii qofa biraa dhiisi kaan hundumayyuu barreessi. Mallattoo gaafii tana qofa yoo mallattoo gaafii barreessite ni baati garuu waan biraa barreessi usiitumaati. Nama feete saarimattuu haa erginure sa'aatii itti ergame malee wanti tokkoyyuu hin beeksisu. Ammas itti deebinee dhownu waan tokko waan takka hin beeksisa. Sa'a itti ergamuu isaatu beekama malee jecha akkam akka itti ergite namuu arguu hin danda'u waan tokko hin jirani. Kan ofiin agarre kalasuma waan tokko hin garre jechuun kun kana fakkaataa salphamatti. Assalaamu alaikum.